dura aappii isaa Play Store irraa argattu salphaadhumatti Play Store irra seentanii bakkuma aappii irraa buufattan gubbaatti Zoom jettanii yoo sarchii gootan salphaatti achumarraa argachuu dandeessu. Kanaafuu Zoomii banachuu eegaluun dura Play Store irra seentanii Zoom ZOO fi maa jettanii yoo sarchii gootan jalqabuma irratti Zoom jedhee isiniif dhufa. Zoom one platform waan jedhuun mata duree jedhuun haala kanaan isinii baasa. Zoomii kana irra tuquudhaan daawunloodii godhattu yookaan immoo install godhattanii gara bilbila keessaniitti gadi buufattu jechuudha aappii Zoomii kana. Aappii Zoomii kana erga install godhattanii kaatanii immoo steppii xiqqoodhaan steppii baay'ee xiqqoo taheen Zoomii banachuu dandeessu jechuudha. Namni baay'een calliftaniituma Zoomii akkuma gadi buufattanii kanuma namni invite isin godhe qofarra seentu ofii keessanii invite gochuun isin rakkisaa jechuudha yoo sirriitti hin bananne. Erga buufattanii kaatanii yoo feetan asirraa open gochuudhaan banuu dandeessu yookaan immoo gidduu tuqxanii bahuudhumaan aappii bilbila keessanii irra deemtanii Zoomii irra tuquudhaan banuu dandeessu. Akkasuma namoonni baay'een Zoomiin kun sagalee